Akkuma argaa jirtan meeshaaleen jechuudha tokko isaatiin namooti meeshaa qabanii fi ijoolleen hedduun warri meeshaa bitatanii meeshaan isaanii hin geeffamin yookiin ammoo bitamee fi hin xumurin se'anii fi meeshaaleen kenna yoom bitamee yoom viidiyoon nu waraabbamaa jedhanii warri eeggatanii fi akkasuma immoo ooviniidhaan adda addaa isa qofaa miti. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuunee jirtu amantiif kutaan osoo hin qoodin baguma jiraattanii like share godhaa hundi keessanuu. Akkuma asitti argaa jirtan meeshaan kuni kan ijoollee misraa fi Jamila na fakkaate shirkaa asitti kan argaa jirtan addaan bahee herreegni qofti xumurame viidiyoon waraabameen ergamne. Inni kun ammoo Haliimaa Shaashamanneeti jechuudha. Achitti illee xayyibaan jirti, kaamilaan jirti, akkasuma ammoo tuyyuu gaaddiseen jirti isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Asitti illee maashinoota gugurdaa fi akkasuma ammoo wantoota akka firiijii duuba kana hin jiranii, akkasuma ammoo meeshaalee hodhas tahee meeshaalee biraa baay'eedha meeshaan jechuudha. Kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya rakabootiilee Dubaayii meeshaa babbareedoo ta'an jechuudha. Like share godha hundi keessanuu warri meeshaa na biraa qabdanii sababa agaraada ramadaana yookiin ammoo tuyyuu wantoota akka zayitii sukkaaraa bituuf jecha isinirraa haala kanaan badee malee meeshaan keessan qophaa'ee deemuu qofatu hafee isiniin jedha. Asillee meeshaan Khadiijaa fi Zayn illee hin jira. Hundumaaf isin hundi keessanuu inshallah wa ta'ala distii maajistik illee gara freeshaniitti dhufee namootiin bitachuu barbaadan ajajadhaa heloo jedha. Baay'ee bareedduudha isiniin jedha kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya tafreeshanii sanii logo isii. يا شهر الوحدة أهلا يا شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا يا شهر التوبة أهلا يا شهر الوحدة أهلا يا شهر القرآن